dursa Andu'aalem baga gammadde maqaan koo Galmuu Daawitiin jedhama biyya irraati. Akka nuti dhageenyetti albamii muuziqaa kun akka sirboota 16 qabdu nutti himteetti jirta. Anta ayyaantuun immoo maqaa isaati ibsa muraasas nu kennitanii jirtuuti. Sirboota 16 kana keessaa gulantaa maaliitiin ayyaantuu kana filattanii tokko kana. Lammii immoo kanaan durallee carraa argannee afgaaffii siif gooneen beeknu garuu afgaaffii biraa irratti siif kaasuu kanan barbaadu. Yaa'u bakka dhalatanitti hafuudha rakkoon. Yaa'u kaleessa keenya hundumti keenya waan baay'ee dhaqamnaati. Durii yeroo asallaa turte gaarii akka oofaa turte hojii baay'ee keessa akka dabartee fi carraan du'aallee akkasii mudatee ture afgaaffii kanaan duraarraa dhagayetan ture. Har'a Andu'aalem yaa'u muuziqaa Oromoo keessatti maqaa akkamii akka ta'e hin beeknati. Yeroo har'a geesse dudduuba kee ilaaltu albamii kana saba Oromootiif yeroo dhiyeessitu maaltu sitti dhaga'ama? Egaa albamii kanarraa immoo maaltu adda godha tarii ogeessota yoo jiraatani albamiiwwan muuziqaa kana afaan Oromoo kaagee yoonaa jiran keessaa waan adda godha tokko nutti himtaniidha galatooma. ጥያቄ ካለ ነው ሌላ የሚጠይቅ ሰው ካለ አንድ ላይ እንዲመልስ ነው። ከሌለ ያው ይሄንን ጥያቄ እንመልስና ካፊ ከብዳ ኦኬ ሄሎ ጉድኒ አርቲ ኦሮሞ ሰረካ ኦላናዳን yeroo ammaa kana bifa saphisaa ta'een guddachaatti kan jiru kana keessatti immoo Andu'aalemis qoonni ati baate guddaadha waan ta'eef waa'ee guddaa sirraa eegna. Akkuma ibsa irratti kaasamettis immoo ogeessonni as keessatti hirmaatan sadarkaa Itoophiyaatti muuziqaa Itoophiyaatiin warra isaan jedhamantu iyyuu as keessatti hirmaatan jiru waan ta'eedhaaf guddina muuziqaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuu keessatti muuziqaan kee qooda maalii qabatee dhufee jira waan jiru nuuf kaasa. Nagama tole galatooma ulfaadha. Sirboonni amma albamii kana keessatti qabataman 16 ta'uu isaanii kaastaniitu kan isin jirtanii viidiyoodhaan kan hojjetamee jira albama kana keessaa. Kanaan alatti immoo sirboonni yeroo dhiyoo ba'an kan kee jechuudha albama kana keessatti hammatamanii jiru moo of danda'anii miti? Galatooma. Hayyee wanni nani deebisu tokko namni yoo du'a raafu waaqa tambisamte yoo du'us waaqa tajjeessa. Kanaaf ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kana sani akkaataa kanaan hin yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Kani obboleessi keenya gaafate immoo qooda kan fudhataa albamni kun kan jedhe na caalaa sirriitti ibsuu waan danda'uuf lalisaa Indiriis Adamittan dabarsaa. Kanaaf wanni ani deebisee kan waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aa natti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akka ani hojjedhuufi jechuudha. Albama kana xumuruu kootti wanni natti dhaga'ame gammachuu fi kabaja addaa just waan hojjedheen namni yoo akkanatti na cina dhaabbatu gammachuu fi kabaja addaa waan isaan naa kennan sanatu na gammachiise jechuun baay'ee dubbii irratti ani badaallee cimaa miti yoo haasa'u garuu immoo albama kana xumuruu kootiin gammachuun natti dhaga'ame addaa. Isinillee guyyaa gammachuu kana waan wajjin hirmaattaniif galatoomaan jedha. Waan guddaa finne
waan guddaa sana immoo dhamdhamuuf jettu jechuudha. Fulbaana 12. Galatooma. Gaaffilee dhiyaatan keessaa gaaffii gaazexeessaa VOA Galmoo Daawit gaafate. Wallee 16 keessaa ayyaantuu mata duree jedhu sababa maaliif filattan isa jedhurraan jalqaba. Ayyaantuun albeemicha keessaa sirboota 16 jiran keessaa isa daqiiqaa baay'ee gabaabaadhaan dhumuudha. Daqiiqaa 3 wayii baay'ee gabaabaadha. Gabaabinni isaa caalmaatti immoo muuziqaan ayyaantuun itti qindaa'e rukuttaawwan biyya kana keessatti beekaman adda addaa bakka tokkotti fiduudhaaf yookaan teestii rukuttaa muuziqaa aadaa biyya kanaa bakka tokkotti agarsiisuudhaaf bakka itti kalaqni addaan yaalamedha. Tokko sababa muuziqaa sanaatiif fidanne kan lammataa ayyaantuu akka siimbooliitti yookaan immoo mallattoo fakkoommii aadaa keessas jiru jecha baay'ee gaarii wanta gaarii yookaan immoo nama milkii qabu akka jechuuti ayyaantummaan ayyaan. Kanaaf albeema kana kanatti moggaasuuf kan nu dhaqate tokko maqaan kun gaarii ta'uusaa jecha gaarii ta'uusaa dabalata aayidiyaan sirba sana keessa jiru kitaaba Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Knowledge jedhu kan isaan barreessan amma danda'ametti guutummaa guutuutti kitaaba sana irratti kan bu'uureffatedha. Walleen ayyaantuu jedhu sun kitaaba sana keessaa waa'ee ayyaantummaa dabalata